ونسان فيديو سن والله كجبام والله العظيم رب نقلك فيديو كان سيت إجولة كايرو رأيي نافرجن والله مقارب أنا كجوا ما بنك جبان متي وجين واجار سما مالي دوب تاستيسي ثم الباقي واباج فارين ينو لالتو ما هيم واجار سما استيسي قدانتا نات اللبدا أبو أين أبانج فار أبا فد اللالتو سينجريم أبا فد اللالتو لكن جروب نجارة ميرا جبا شنتام إيرا فكرة تروس تيسي بوكيف يلم ما جلد ناتا شو لبدا وانني ينكباني ما بنك بجرات جرو أني جرو كنديسو guyyaa rakkootii fana chikaadhe wanni san viidiyoo san wallahi kijibaa miti wallahi alazii rabbi naqallaqee viidiyoon kan siit ijoollee kaayiroo raayyii naaf ergan wallahi maqaarbe anin kijibu maafan kijibaan waan hin qabu jedhe waan inni hin qabaanne maafan qaba jedhaan garuu ani kabajaa shamarranii qabu wallahi rabbi naarga shamarranii kabajaan qabu dhiisee isheefillee dhiifama godhee teelegiraaman qabna waliin dubbiseen jechuudha laayivii irratti illee wal agarree dhiifama naan jetee rakkoon qabu jedheen dhiise beekaa amma garuu jechuudha akkasiin maraatu nin godha maaliif viidiyoo sana lakkisa ijoollee aarsii naaf ergan ishee ijoollee aarsii maleekaa gootee sammuurra hin jaalle sodaattiin maaliif Cirallat aftee abbaan argee araqee dhugee irratti sakkaree isaan irratti cafaruu dhabuu isaanii baay'ee tokko gammachuun qabaan akka rabbiin isinitti himamitiyan isaan rabbiin kan jannataa isaanaa godhu. Jiitu dhiifama naa godhiiti haasa'u. Dubbadhee. Haasa'ee beekaa. Ummaa Nasraan wallaahi laaziime laa Jarmanii keessatti akkasiin maraattu nin beeka. Viidiyoo namni sheer naa godhe sana gadhiisuu moo isinin gaafadha ijoollee Jimmaa. Naa erga duraanan gadhiisa. Sirraan bareedu sirraan gadhiisanii sirraan bareedu nutti ergi yoo si waa dubbatte nutti ergi sirraan bareedu. Dhagee gaafa isheen nama kumaaf wayi walitti qabdeen naan rabsitu han beekaatan dhiise maaliif anarraa abbaan fedhayyuu dubbatu abbaan fedhayyuu maaliif an kanatti lakkaa'u nama. Haa ta'u malee immoo gaafa islaamummaa fi abbaa jifaariin dhufan garuu goota keenyaan dhufan garuu hin dhiisu. Guyyaa rakkootii fana chikaadhe wanni san viidiyoo san. والله كجبام والله العظيم رب نقلقه فيديو كان سيت إجولة كايرو رأيي نافرجن والله مقارب أنا كجوا ما بنك جبان وأنا إنك أبو جن وأنا إنك أباني ما بنك أبجرات جرو أنا كبجا شمرني كابو والله رب النار شمرني كبجان كابو إيشة في اللي يفهم قولي تليجرامن كابنا ولي دبسين ده شو لايبي رتلي ولا جرّي dhiifama naan jetee rakkoon qabu jedheen dhiise beekaa amma garuu jechuudha akkasiin maraatu nin godha maaliif viidiyoo sana lakkisa ijoollee aarsii naaf ergan ishee ijoollee aarsii maleekaa gootee sammuurra hin jaalle sodaattiin maaliif yoo ta'ee jedhe nama kennadhaa jaarsa kana simannee jarri Jimmaa jaarsan barbaannu jedhanii kabaja isiniif qabna kabaja keessan kana kabaja keessanii nu deemaa jennee gaggeessuus haa ta'u jaarsa sanas fudhachuus haa ta'u maal wayyaa kan jedhu meemee tartiibaan dhimmuma kana qofittii lamaan kana irratti mari'annee ajandaa kana haa dhaabnu beekaarraa kaasnu. Raamboo aggaaroo dubbadhoo walaqaata dhufte waan ta'eef dubbadhoo achiin booda dubbadhu. Okay, galatooma hundi keessanuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf uummanni Jimmaa yeroo abbaa Jifaar tuqamanu uummata Jimmaa tuqama malee abbaa Jifaar miti. Mucattii kana nuti abbaa Jifaariin wal madaalchisnee osoo hin taane mucattii kana Jimmaa waan tuqxeef hundi keenyatti kaanee jira. Kanaafuyyuu ijoolleen Jimmaa bakka jirtan hundatti immoo jechuudha. Yeroo baay'ee dhiisaa osoo nuun jedhamu nuti nu keessa beekaan akka hin jirre nu wallaalaa akka taane waan tokko akka hin beekne nu godhaa jira. Dhiisaa wanti jedhamu kun jechuudha. Yeroo baay'ee uummata keenya walirratti illee naman tuqu yeroo barana mubaarik arrafamu namni tokko namni itti seenee jiru hin jiru garuu isiirra immoo nama meeqa deemaa jira jalaan nama meeqatu waa meeqa nun jiraa jira kanaafuyyuu nu akka barbaanne waan barbaanne yoo itti goone jarri dhufanii jaarsummaa akkana goona bakka jirru hundatti jechuudha bakka nu uummata kana mucattii kana itti xiqqeessinu hundatti dhufanii jaradha kan dhufanii dhiifama nu gaafatanii akkasii dubbii kana hin finna nun jedhan amma nu walgeenye kan teenye kan jaarsummaa nu gaafatu numa kan waa'ee isii dubbatus numa nu warri as irra jirtan hundi keessanuu Jimmaadha. Kanaafuu waa'ee jaarsummaa waan akkasii waan jedhamu kana naaf hin mijatu. Maaliif
Mucattiin kun raggaxamuu qabdi akka barbaaddetti jechuudha. Viyuun si ol ka'ee viyaariyaaliin si ol ka'ee suni waa tokko rakkoon qabu. Yoo kees nu kan gadi buusus numadha ijoollee Oromoodha jechuudha. Kanaafuu yoo akka kootiitti jechuudha. Warri dhiisaa nu jettanu dhiisaan kun amma yoomitti? Nu ijoolleen Jimmaa amma yoomitti dhiisna? Dhiisaan kun amma yoomitti? Namni kun nurra deemaa jira. Nu ciibsee nurra deemaa jira namni kun. Ijoolleen bakka hedduudhaan. Arrabaanis kun ijoolleen Jimmaan jirtu. Beekumsaanis ijoolleen Jimmaan jirtu. Gara poolitikaa yoo deemne ijoolleen Jimmaan jirtu. Amma yoomitti dhokannee teenyanu? Amma yoomitti arrafamna? Amma yoomitti namaa gad taana? Beekaa keenya xiqqeessinaa yeroo jettanu jechuudha. Abbaa Jifaariin bakka buufnee miti mucaa kana. Abbaa Jifaariin wal madaalchisnee miti. Nu maaliifi Jimmaa waan tuqxeef ijoolleen Jimmaa hundi jiraa jechuudha. Bakka jiran waan barbaadan itti gochuu danda'u. Arrabaanis ta'u, qeeqaanis ta'u, waan barbaade jechuudha. Waan isiin qabdu hundasaa fidee laxxafee akka barbaadan raggaxuu danda'a. Warri araggaxamtu jettan hundi keessan fuuluu na godhaa waan barbaadan kan gochuu danda'u aanadha. Sa'aatii 24 irra taa'ee ijoollee Jimmaa yoo arrabsuu diddan ijoollee biyya biraa jechuudha. Eertiraa dirasii taraagaa cinan beekan addunyaa koo jechuudha. Fideetan waan barbaade itti gochuu danda'a. Warri dhiisaa nan jettan anis hin dhagawan. Egaa galatoomi Raamboo galatoomi akka goonu uummata keenya an akka dhuunfaa tokko. Okay, qoy immoo Isaaqif sirraa gaafiin qaba qoy. Ijoollee Jimmaa tol bahee Nasraa kana tuqe moo inni sin jaarsummaa barbaadan kun maanni gaafii tokkoffaa. Inni lammaffaa jaarsummaa yoo barbaadan jaarsummaa manaamini namni deemee haasa'u kuni deemee si haasofsiisu malee akkamitti as nuti deebitanii jaarsummaa manaamini jettu. Enya mana xaffaa maal balleessine nu? Maal namni hoollolee maanguddummaa namni hin deemu? Gaaffii si fayyaa. Imaan gaaffii kan keetii an deebisu. Jaarsummaa nuti jaarsummaa nuuf ta'amu hin jenne. Anis Mubaarikis jaarsummaa nuuf ta'amu hin jenne. Dhimma kanarratti dallannee mana Mubaarikitti dubbataa turre nu lamaan waan ta'eeyyuu isiiyyuu arrabsaa turre. Namni isii arrabsu akkamitti jaarsummaa kadhata. Ijoollee warra jaarsaatu dhufee jaarsummaa dubbanna waan kana jedhanii nu gaafatanii jennaan. Jaran nu gaafate malee nuti dhaqnee jaarsummaan haa taa'u jaarsummaa nuu ta'a hin jenne. Kanuma akkam beekutti. Ergammoo maanguddummaan hin ta'uu irratti walii galaa jiraatanii egaa waa tokko gochuu hin dandeenyu. Nu maanguddummaa jaarsummaa dubbatannees beennaa kan namaa isaa ta'e dhaggeeffannee beennaa yoon dubbannees maanguddummaa nutti dhufame ijoollee keessan nuu qabaati bakka tokkotti maanguddummaa taa'ame jedhame waliin galamne tokkoffaa bakka nuun taane jira lammaffaa maanguddummaa rakkoon qabu kan jedhu jira ammas maanguddummaan barbaadnu kan jedhu jira. Ana na beektu kaa. Akka nama tokkotti intala kanaan miidhamaadha. Anuu miidhamaadha. Anuu akka nama tokkotti miidhamaadha. Ofirraa iyyuu na rabsine nama tokkorraa takka anaa gadi beeku. Miidhamaa kan kee koo bixiqqoodha barangaan kaleessa koo. Dhuunfaa dhossinee. Ana mee arraba gara caalu isuma dhugumaa yoo dubbachuu ta'e jedhe akka Isaaqitti kan isin kaleessa dhukkee kaaste anaan beekaa. Bareechite anatti inaaf taasi maaltu maal godhe hudduu dubartii jala deemtaa maal jettee kan naarrabsite ko gara bareeche anaa bar an akkamitti narraffamaa gandi kan kootu qamaa jaarsummaa naa dhaqaa jedhee himadhaan jaarsa nutti dhufe akka tokkotti intalli keenya balleessiteetti badii kana jaarsummaa teenye yookaan waan bal'isinii bade kana nuti dubbanna jedhanii nutti dhufanii jennaan hayyee jenne malee nuti. Jaarsummaan nuuf ta'amu jennee dhaqnee siin kadhanne. Jaarsa dhufe kana hayyee miidhamni keenya kana jennee itti himannee sana booda waan nu himanne kana yoo irratti kan walii gallu ta'ee jedheen fudhanna. Yoo irratti kan waliin galle ta'ee jedhee hin dhiifnaa. Jaarsuma kana dubbanne. Sila badiisi yoo barte ofumaanii yoo baate iyyuu balleesseera itti dhiifama gaafatti malee namni kadhatameetii miti sinii hafa galu. Amma si kadhataan jirru barno. Abadan in kadhannuuni. Isin barnu raggaxaa jirti bara suurii. Akkaataan deemsa mee wala dhaggeeffannu akkaataan deemsa jaarsummaa deemsa qaba jara keenya. Abbaan balleesse gadi ba'ee ofii isaatii yaa uummataa balleesseedha isinitti jedhee hin beeku. Maanguddootu gidduu galeeyyii isinii ilaalla dubbii yeroo jedhe yoo duu jaarsummaan dubbatamu barbaadan dubbatadhaa jedhaan jiru yookiin immoo dubbatamu jedhaan jiru. Yaadan sinii himaara. Namni waa balleesseera hin jedhu yoomiyyuu maanguddootu gidduu galee jara keenya maanguddummaa fuunee yoo jedhe kennachuuf dhiisuu mirga keessani.
لا أمستانان كنني وجدتن جت تكون كنني جدا أكيد بودي دو بيرتي تكني لكن كنني وجدتن جت تكون كومنتي لا لانجلا كنني جدا ننديما بقى جال سمان أفيرا دين جل مريتي ada kenano la mubarakini fisaki no koya mubarakini fisaki simutu ko dati yada jole ra frodati sanam bodde to yada tumura kan tani dem tura kon kabo si meke tan senina wawo si de chur bade koy beka ko wawo je chur bade tani muchan kuni jarana kale sara du bacha tur mi erga tur ko erga du bacha tur re mana banate turte erga mana batte mal jara turte mubarak yoda gefatan te och turtan tae ani man kun fashera tu kunan kelali wani sinjette akkamiti turini fi qulqullun bakka tokkotti ilalamaan jette kana jechuun jimma yookaan abbaan jifar seenaa xurii qabanii nun jette bar kaleessa mucaan kun akkamiti isin ijjuun ije kam ilaalatan akka kamna dhiban gite tokko mubarak si turre hundi keenyaayyuu ilaalcha akka keetii ture jimma jechuun si gara laafina jechuudha gara laafina qabna waay haga waggaadhaan gitee hunda duulli kana fakkaatu nutti banamoo jechuun maal jechuudha mucaan kunoo maal nutti boonte maanni kan isiin nutti boonteen akkaawuntii miti yuutuuba isiiti miti halleqe wanni biraa tokko hin jiru bannoo amma jaarsummaa keessan dhiisaa idhaa isiniin jiraachaa hin jiru okay amma jaarsummaa fuutanii nu dubbattan bor garantii maalii qabna abbaan barbaade ammas borii jimma abbaa jifar gaddeebisee arrabsinu arrabsaa amma jaarsummaa fuutanii nu dubbattan isin jaarsummaa isin itti nu dubbattan kun akkana maa jechuudha biyya bar isaaqiin kan arrabsitee dhuunfaatti dhiifama gaafachuu dandeessi biyya nu arrabsitee bar biyya oromiyaan kudha qofa nuun jettee bar biyya fayyaa mormitee bar jimmaan abbaa jifaariin fayyaa jimmaan egaa walitti qabde abbaa jifaarii hojii walitti jechuudha nu ilaalaa dubbii kana bareechaati hubadhaati keessoo isaatti amma gizee tokko akkana jedhee oromummaa qabetta bisaan darba geessin nyaatiin jaarsi du'aa akka isin abaarinii jedhe oromoon jimmaa waggaa meeqa arrabfamee waggaa meeqa gubatee akka yoonee maanyaa dheengaddaa laalaa wahii amma isii irratti kan xumuraa ta'uudhaaf karoorri keenyaam likkii isii galuu qabdi akkaawuntii isii daamejii ta'uu qaba tiktok yuutuubiin isii daamejii ta'uu qaba yoo dhugaa dhiira taatan mubaarak wani biraa tokko jiru keessaan waa'ee sana asirratti hin dubbatiin isa keessaan waan goona okay kanaafi nu dhaggeeffadha amma kan isin jechuu barbaadu jaarsummaa isin irratti mormaan jiru jiran jaarsummaa rakkoon qabu yoo isin nufte yoo jaarsummaan isii awwalan ijoolleen jiraa jirtu dhaqanii isii gaafatanii gaafa isin ishii jettee jaarsummaa jara kanatti nageessaa amballeesseera yoo isin jetteenaan nu bira mubaarak si bira dhufte nu walitti qabiiti nu waami mucaan akkana jaarsummaan itti ergite gaafati yetti tiira taqabballa kingi isin abbaa maaliiti ummani dhaqeessi gaafatata isin kana jechuu qabdi nu jaarsummaa taqabbaluudhaaf no isin abbaa maaliiti ummani dhaqeessi gaafata isin balleesse be isin gaafi gidee isiitu gaafata malee ummanni maali dhaqeessi gaafata goota wayiiti mootiin seera jaarsummaa yoo ta'e mubaarak isin jaarsummaa sitti erguu qabdi si jala taqabballa gaafa sana isin jaarsummaa sitti erguu qabdi jarri si bira dhaquu qaban jaarsummaa mubaarakiin shoomtoo kingoro ati eenyunni maayinati mindinante jaarsummaa waa'ee jaarsummaas teessee waa'ee abbaa jifaar irratti intinaasitti ergatte tees teessee wal shoomtu yoo dhiira taate guruppiin ijaarameera bakka guruppiin itti siraasiraam inde ijaarame miti hojiin waa'ee jaarsummaa maalii dhuuftaas teessee simbal baaki waa'ee abbaa jifaar eenyuun hin laallatu mahayyim waa'ee jaarsummaas teessee uddaantaa naatin libdaa abu waa'een abbaan jifaar abbaa fedhe laallatu hin jedheem abbaa fedhe laallatu Dhaqee guruupiin ijaarameera gibaa shintaam dhiira fakkaata roos teessee bookiftu jedhamaan jedhe naataa chullibdaa haadha. Maamee miira keessaa akkasii miti.